Gaa dhiifama ummata Oromoo yeroo jennu imimmaantu dursa waan ta'eef goota dhugaatiis yeroo maqaa isaa kaafnu imimmaantu bu'a waan ta'eef dhimmi har'aan tana kaayyeeffannee isiniif ibsuudhaaf dhufneef dhimma ajandaa jaalgolicha Lengee hoggansa kabajamaa ulfaatoodhaa fi gooticha keenya gurraacha mataa faaxuu bareedaa kan simboo qabu kukkullee urgaawaadhaa fi kan ejjennoo tolu kan dhaabbii tolu kabajamoo jaalgolicha Lengee hoggansa waraana bilisummaa Oromootii fi leenjisaa cichaa kutataa ta'uudhaan kan ummanni Oromoo beeku kan lafti teenya lafti hangafa keenya lafti abbaa keenya kan boranticha Oromoodhaa nuuf burqisiiseedha qabsoo Oromootiif gumaacheedha. Yeroon juu maqaa ulfaataadhaa fi kabajamaa ummata Oromootiin gita waraanaatiin mirkansa maqaa hoggansa kana akkasumattis kabajamaa waraana bilisummaa Oromoo kutattoota babbareedduu dargaggoof shamarran ummata Oromoo tan mirgaaf kaayyoo akeekaaf roorroon ummata Oromoo roorroon baaftee bosona keessa qubsiiftee mirga keenya falmuudhaaf lubbuu wareegde bakka jirtanitti nagayni rabbiitii fi kabajaan ummata Oromoo isiniif haa gayu galatoomaa isiniin jenna jechuu keenya. Irra deddeebi'uudhaan waboo galatoomaa isiniin jenna. Akkasumattis wareegamtoota keenya qaqqaalii qayyiroo bilisummaa Oromoo kan wareegamanii fi kan kaayyoo keenyaaf lubbuu wareeganii kufan hanga irrattis kufaa jiran mirga ummata Oromootiif haqa ummata Oromootiif wareeganii jaalalaan lubbuu isaanii kennan jaalawwan gurguddaa abbootii keenyaa fi jaalawwan keenya obboleeyyan keenya babbareedduu dargaggoof shamarran qabrii keessa jiranis nagayni rabbii irratti haa ta'uun jaa. Dhimmi dubbaddu kun dhimma imimmaanii dhiigaati malee dhimma safaaxaatii fi yookaan qoosate miti. Ilma dhiiraa wanni laafeen boochisu jechuu keenya nyaata qoonqootii miti. Yookaan roorroo diinaatii miti. Akkuma kiyya kanatu na boochisa. Akkuma kiyya kana akka nama biraatiin akkuma kiyya kana yookaan akkuma ilmaan Oromoo kanaan na boochisa. Jaalalamu waan taateef akki kun jaalalamu waan ta'eef akka hundoonni nama wadaa jaalala malee gawwummaa miti. Kan dhiiga gartee qaamni isaa osoo booyuu qabritti isinii dabraa jirus nu markitan jechuu kiyya. Ijji ijaa duraan boochi jechuu kiyya. Kan mormi isaa isinii qalamee dhiigni isaa cophaa boollatti isinii darbamuus jaalaluma akkayyuu nama gooti jaalalti. Jaalala tanaan duuba warri jaalalan beekni nun taphata jechuu keenya. Nama gartee hiikaa imimmaaniin beekneef hin booyanii nama hiikaa jaalalaan beeknen jaalatan. Qabsoon ummata Oromoo ilma Harargeedhaan barbaaddu, ilma Booranaan barbaaddu, ilma Wallaggaan barbaaddu, ilma Shawaan barbaaddu, ilma Arsiin barbaaddu. Qabsoon ummata Oromoo ilma Oromootii fi Oromiyaatti barbaaddi. Yoo akkasni barbaaddi jaame immoo waraanni Wallagga kobaasatti dhaabe, Booranni kobaasatti dhaabe yookaan Arsiin kobaasatti dhaabe, Harargeen kobaasatti dhaabdeen jirtu yookaan Shawaan kobaasatti dhaabeen jiru. Hundi keenya walqixaan dhaabne jechuu keenya. Oromoo fi Oromiyaa irratti dhaabne waraana. Harargeen yoo dhibba baase Wallagginis dhibba baafeeti Boorannis dhibba baasee Arsiinis dhibba baaftee walitti findee gartee Oromummaa keenyarra
rooroo manaan baasee waliin lolaa jirra jechuu keenya. Dhimmi wallaggi qoftiin hoogganee yookaan Booranni qoftiin hoogganee yookaan Harargeen yookaan Arsiin qoftiin hooggantuu miti jechuu keenya. Kun dhimma uummata Oromootiif Oromiyaati. Dhimma kutaati miti. Waraana kan hogganu yookaan Jaalmarroodha miti yookaan Jaalgollicha miti. Eenyumaa miti. Waraannis kan Jaalmarrooti miti. Kan Jaalgollichaati miti. Jaalgollichinis waraanni obootis Jaalmarroonis kan uummata Oromooti. Kan hogganus uummata Oromooti. Uummanni Oromoo kitti isaan hogganu heeraa fi seera. Uummanni Oromoo uummata kabajamaadha. Qabsoo uummata Oromoo kabajamaati. Qabsaa'onnis namoota gara biraa osoo hin ta'in ilmaan Oromoo kabajamoodha. Heeraa fi seera Oromoon tumatee kalee isaas qabuun kan abbootiin teenya kalee isaas itti wareegamteen hogganamaa jirra jechuu keenya. Kadiirtu qabsoo gana malee yookaan marrootu qabsoo gana malee yookaan golichatu qabsoo gana malee qabsoon uummata Oromoo otoo waraanni obootii fi wannummaan gartee Oromoof dubbataa kun hundi lafarraa yookaan badute mirgi Oromoo uummata Oromootiin dubbatama waan ta'eef uummata Oromootiin yoo mirgi Oromoo dubbatamuu baate Rabbiin dubbatama. Qabaddu kana. Qabaddu kana. Eenyumtinuu hoggansa kamii miti waboonis yoo lafarraa dhabame. Eenyumtinuu Oromoodhaaf falmu qabsoon kan uummata Oromooti. Uummata Oromootu falmachaa jira jechuu keenya. Eenyumtinuu qabsoo uummata Oromoo irratti waboonis gargaarsa uummata Oromooti. Dhaabni kamuu hogganaan siyaasaa kamuu gargaarsa uummata Oromooti. Haqa uummata Oromootti uummata Oromoo gargaaruudhaaf seene malee qabsoon uummata Oromoo osoo waraanni tokkollee hin jirres uummanni Oromoo gaggeeffachaatuma jira ni gaggeeffataas jechuu keenya. Dhaggeeffadhu kan. Mirgi uummata Oromoo mirga uummata Oromooti. Qabsoo siyaasaatii miti kan godhamaa jiru. Qabsoo mirga uummata Oromooti. Waraanaanis ta'e waraanaan malees ta'e mirgi uummata Oromoo mirga uummata Oromootiin falmatama. Mirgi uummata Oromoo uummata Oromootiin falmatama. Dhugaan jirti isii kana. Marroon qabsoo ganu galuchi qabsoo ganu Kadiir qabsoo ganu kan biraa qabsoo ganu Jowaar qabsoo ganu uummanni qabsoon uummata Oromoo tan ganamtu yookaan tan dhaabbattu miti. Uummanni Oromoo jiraatan qabsoon uummata Oromootis hanga mirgi uummanni Oromoo argamutti hanga dhugaan uummata Oromoo ifa baaftutti kan ilmaan Oromootiin falmatamuudha jechuu keenya. Oromoon uummata of danda'aadha. Abbaan barbaade qabsoo Oromoo dhiisee keessaa ba'uu danda'a. Yoon kan inni hin dadhabee jiru ta'e abbaan barbaade immoo qabsaa'oo mirga isaati. Eenyumtinuu eenyu kan gurguree kutaan tokko kan gurguree miti. Qabsoon kun ilmaan Oromoo kan kiristaanaa qabdi, ilmaan Oromoo kan musliimaa qabdi, ilmaan Oromoo kan waaqeffataa qabdi, kan pirootestaantii qabdi. Hundi keenya Oromoo fi Oromiyaa irratti walii gallee mirga uummata Oromoo irratti walii galleeti. Uummata Oromooti hojii dhaabbanne jenneeti. Haqa uummata Oromoo irratti uummata Oromooti hojii dhaabbanne jenneeti. Dhugaan jiru kana. Uummanni kun haadha abbaa keenya waan ta'aniif haadha abbaa keenya yeroo rifamuu waan hin jaalanneef hin barbaanneef somba yoo dhaban onnee yoo dhaban somban namatu ta'a waan ta'eef xiqqaattees guddattees saba keenyaa wajjin ni dhukaafne enneeti bosona seenne. Wanni biraa tokkollee ni jiru. Wanni marroo galchu ana Kadiiris ni galcha jechuu kayya. Wanni nan galchine marroo galchuu hin danda'u. Jaalgolichi galchuu hin danda'u. Hundi keenya wal qixxatti qabne jechuu keenya. Dhaggeeffadhaa. Hundi keenya garee garee hojii mataa keenyaatti qabna. Qabsoon kun hundi keenya dhiigatti tufaa jirra. Akkuma argitan kana jechuu keenya. Kanarratti arrabni nurratti bu'a. Kan hubituus as keessa jira. Kan hundaldaluu barbaadu qabsoo Oromoo tana kuffisuudhaaf. Kaayyoo uummata Oromoo jechuun adda waboo jechuun marroo jechuudha miti. Yookaan Kadiir jechuudha miti. Waboo jechuun waraana bilisummaa Oromoo jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo jechuudha. Kun kan jaarraa abbaa gadaatiin jalqabame kanarraa nu ilmaan isaatiin itti fufee jirudha.
kan jallo giso gitin jalqabame kan darda sabrutin jalqabame kan jal nani gammadatin jalqabame arras nu ilman salitti fufne jirra jechuu keenya hamma arganne sitti arganne raamil koyne jirra kana booda waan biraatti sitti arganne jechuu keenya maallaqa argachuuf waa takka argachuuf miti mirga keenyaaf eenyumti nu mirga ofiitiif waan falmataniif dhugaan jiru isii tana dhugaan jiru isii kana jalgolichi denge waan itti dhagayamu hoggansi ibsa kenne malee ibsa wanni kenneef uummata oromootiif ibsa kenne dirqama isaatti dhugaa isaati anis ibsa kennachuu hin danda'a kana jechuun qabsoon oromoo kuftee jechuudha miti yookaan facaan jechuudha miti kana gartee ololtuun fuutee meeshaa daldalaa gootee yeroo gartee uummanni oromoo cime ja'ame yeroo qabsoon oromoo cimtee gartee diina naasiftee addunyaa sodaachiftee addunyaan dhageessee jaartee eegaa wanti dhumte booda arraan tanarra dhaabbatanii waan kana gadi baasan dheengata jaal milkeessaa isaan keessaa baafnee mitiire OMN tu baase attention uummata oromoo OMN irratti deebinaan akka miidiyaattis duraanuu rabbiin gartee walirratti rabbi isaan kaa'ee miree walima isaanuudha opportunity kalee isaan dubbadhe dhukkuba opportunityidha beekumsa dhaggeeffatan duraan isinii hime beekumsa dhaggeeffatan waa'ee qabsoodhaan beekan hanga isaan gartee beekumsa faranjii baratan nuti qabsoo oromootiif mirga uummata oromoo barachaa turre bosona keessa yaane nuyi ka qabso isaan gartee barumsa faranjii beekan keenyas barumsa oromoo qaraane warri barumsa oromoo qara'in oromoo hogganuu fi oromoo tarsiimeessu qabsoo oromoon beeku faranjii tarsiimeessu danda'a araba tarsiimeessu danda'a yookaan amaara tarsiimeessu danda'a qabsoo Itoophiyaa baratee oromoo Itoophiyaa baratanamu waan barate dalaga waan ta'eef wanni qabsoo inuuf siyaasaadhaaf miti aangoo siyaasaatiif miti yookaan golicha keenya kan aangoorra wal mormuuf miti mirgaaf roorroo manaa nu baase waan ta'eef roorroo keenya manaa nu baase waan ta'eef hundi keenya roorrifamaa booraniinis du'eeti lafaa kee wallagginis du'ee lafaa kee harargeenis duutee lafaa kaati guutuun keenya nu fixanii lafaa kaane jechuu keenya hundi kan kee hidhatti nu guraniiti jechuu keenya namummaa nu dorganiiti nu hiyyeessa nu godhaniiti hundi kan kee qoloo gurguraa jirta jechuu kiyya hundi kan kee kuno suudii keessatti maal akka fakkaatu guutuun oromoo keetiif laali sun iskiriina kan kee bareedaadha waan ta'eef deemiti qabrii Hacaaluu kan laali feestaalaa hojjoggaa darban deemiti uummata harargeedhaa kan miliyoona tokko tuqa lafatti kan facaasan laali deemi baalee arsiidhaan kan laali Jawaarfaan bakka jiran laali warra oromoo ni qabneetu laali deemiti hoggansa shanee waan jiruuf amma shaneedhaa miti kan qabsa hogganaa jiru shaneedha jaan taayee danda'uufaan shaneedha jaan no shaneedha miti kan hoggansa woboodha kun woboodha hoggansi shaneedha kan karaa nagayaatiin biyyatti galchanidha jaal daawwit ibsaafaa jaal araarsoo biqilaafaa toleeraa adabaafaadha jaalaa tomsaafaadha hoggansa shaneeti isaan galanii jiran hoggansi shaneedhaatii fi waraanni garaagarummaa guddaadha qaba amma qabsoo waraanaa fi waraanaan hogganamti malee hoggansa tokkoon hogganamaan jirtu waraanni kan uummata oromooti waraana gartee shaneedhaa wajjin galee fuudhanii galchanii ajjeesanii jiran hoggantoota kaanis hidhanii jiru dhugaan jiru isa kana hoggantoonni kalee isaatis kana kajal abbootiin meeqa warri dhiinni meeqarra jiru jaalleencoonis ta'e jaalalaarsoos ta'e dirree irratti gannu naqanii uummata oromoo gannaqanii dhiigalmaan oromoo meeqa gannaqanii deemanii diinatti kennanii diinaa wajjin keeka muran jechuu keenya kana hunda sabbarreetti usnee jechuu keenya dhaggeeffadha osoo Jawaar faadhiidhaa jiranii kun qabsoorra osoo jiranii isaan deemanii osoo Jawaar sanii fudhaqanii araarsoos jalgalaa sanis warrummaan galan hundi jaal daawwitis ta'e obbo Maraanas yoo ta'e eenyumtinuu kan kee yoo ta'e osoo tokkummatti uummanni oromoo isin kadhatuuti isin dadhabee hunduma kan keessan isin dadhabee warri gartee qabsoo oromoo irratti ciccimanii dhaagalee isin immoo mana sireerra galtan jechuu keenya uummata oromoo tokko ta'uudhaan dhabuudhaan qabsoo waraana meeqa woboo hunda nuti woboodha waan taaneef nuti woboon waan takkaaf gaafatamoodha miti dhaggeeffadha nuti hoggansa miti nuti qabsaa'ota mirgaati nuti hoggansa siyaasaati miti nuti qabsaa'ota siyaasaatis miti dhaggeeffadha uummata oromoo kabajamaa uummata oromoo gaan isin jedha dhaggeeffadha akka malee dhaggeeffadha
qabsoorraaf gartee halkanii guyyaa gartee asirraa gartee cilee ta'utti jirra malee jireenya keenyaa meekan jiraanne gartee eenyumtu nu gurguruu danda'a eenyumtu nu anka diiris maallaqa guddaa naa baasa yoo kan hin gurgurte anis citee hedduun na harka jira waan ta'eef waraana na harka jira waan ta'eef yoo gosa akkasitti kayaa nu ta'e jechuu keenya eenyumti kan keenya gurgurteen teessoo ishee keenya irratti sibidda qabna waan ta'eef dhukka sirraa kaafna. Sikoo eenyumtinu hundi keenya walqixxummaa walitti dhufne jechuu keenya. Eenyumtinu eenyu gurguruu hin danda'u jechuu keenya. Barcuma keenya irratti hundi keenya mootiidha waan taaneef. Lubbuudha jechuu keenya kan wareegaa jiru. Dubbii nama dhuunfaati miti. Otuma ta'eewu hoggansa jidduutti yoo rakkoon kan uumamu ta'e hoggansa lafa keenya qabsootti fufna nuti waraanni kabiraa keenya qabsoon uummata Oromoo tan dhaabbattuu miti jechuu keenya abbaan barbaade dhiisee dhaabbachuu danda'a marroon dhaabbachuu danda'a golichi dhaabbachuu danda'a hoggansa goboo fi jaalgolichas kan hogganu waraana woboodhaati waraanatu hoggana hoggansa isa kakaa'e waraana walitti ummata Oromooti gaditti waraana tokkodha. Hoggansi kana keessatti qabsoo kana keessatti hoggansi diinatti isillaadha yoo kan jee diinaan bitamu ta'e adda isaa dhooyine lafa isa keenya kana cimsinee hubachiifne eenyumaa kan sodaannu miti. Kadiiris yoo ta'e adda isaa dhaawama. Kun kaayyoodha. Kaayyoo ummata Oromoo balleessee waraana kumaantama tokkichaan balleessurra yoo diinatti bitame rakkoo irratti arginaan ejjennoo itti fudhanne jechuu keenya. Dhugaan jiru isa kana. Uummanni Oromoo badurre xannacha balleessina waan ta'eef. Waan tokko hin dhufu jechuu keenya. Kana miti dubbiin. Kana miti qabxiin. Jaalgolichi yaada isaaniitti dabarsan. Yaada isaanii ololaaf dhiyeessuun tasa dubbii tasa dhufteedha. Miidiyaa gubbaa maaliif akka dhufteedha? Miidiyaan qabsoo Oromoo kalee sana opportunity jee. OMN nuti jaalmilkeessaa namni konkurator balaale. Sani gartee milkeessaadhaan waan isin dadhabsiisanii siyaasaa bilisiginnaadhaa tuqaniif waan isin duraan eeggatta jaalmilkeessaadhaan dhaawameef asiin immoo goolichaan gartee siyaasaa isaanii dhoyine jechuudhaaf tumsa ta'uudhaan fide jechuu keenya keelloon. Kanaaf malee wanni biraa tokkollee ni jiru kana uummata Oromootiif cimsitee hubachiifta eeggatta OMN irratti waa'ee biyyi irratti waa'ee kan keessanii dubbadhe jechuu keenya. Cimsitee uummata Oromootiif ibsite jechuu kiyya. Uummata Oromootiif in ibsu yoo kan jettu taate tasan dandeessu ni hoogganamtaa mi seeraa laal. Seeraa fi laal keelloo jechuun uummata Oromoo jechuudha miti. Dhageessa. OMN jechuun uummata Oromoo jechuudha miti. Uummata Oromoo kan durgoorraa gurrattutti kan qabsoodeette dhuftee miidiyaa banattee miti. Miidiyaa kanaan hoggaa gartee carraa kan ka'e Oromoodhaan carraadhaan hoggaa guddifattan. Siyaasaa gartee miidiyaa guddifatanii san miidiyaan kun waan dhiibbaa geessisuu danda'uuf maallaqa hanganatti kan dhiibbaa isin irratti hin geessisne maallaqa hangana bilisiginnaa naa kafala mariyyoo naa kafala jettanii akka daleeytan ayinaa'u. Projektii tokko bakka online business jedhama. Akka faranjitti daldalli kun online business jedhama. Kanuma dukkaana hin qabne kana dhaggeeffadhaa. Dukkaana hin qabu namni amma Amazon kun guddaa addunyaa kanaatti online businessa. Oromollee waan kana baruu qaba online business jechuun maal jechuudha? Facebookuma kiyya kanaaniin Facebookuma Kadiir jiru kanaaniin uffata garagaraa uffata aadaa maal godhee post godhee lakkoofsa kanaan naa bilbilaadhaa jaa. Uffata kana bakka jirtanitti isiniif hin dhiyeessaa gatiin isaan gana jeetan jechuun gubba barreessa. Ol seentanitti gartee gatii isaan kaardiidhaan kafaltanii maallaqa. An postaadhaan isiniif erga bakka jirtanitti DHL isinii dhufa jechuu keenya. Dukkaana qabaadhe dukkaana biraarraa yoo qarshii 10 itti bite isinitti qarshii 50 ittiin gurgura jechuu keenya. Waliigallee miti. Isa akka kanaati. Kanuma gartee hojii onlaayinaa kana miidiyaadha jaanii waan garagaraa istaayila garagaraatiin Oromoo irratti gartee gulukoos dhaabanii jiran. Illa anaa fi oboo waraana malee.
dhaggeeffadhu. Kun hundi uummata Oromoo waboo sitti hin fakkaatin Oromoo balleessinaadha ijjatee nyameeqa balleessanii miti. Amma waboo tanaatu ija isaan guba gartee dhugaan ilmaan Oromoo bakka tana jirti miti. Waboo barboo marroo miti kadhaabe. Waboo bar marroo miti takka jaaldaawwiti ibsaatii mi bara woo kadhaabe. Yookaan bar leencoo lataatii yookaan galaasaa jilbootii miti yookaan kadiir bartootii mi kadhaabe. Waboo bar namaa miti kadhaabe. Waboo barboo uummata Oromoo dhaabe barboo dhiigaa fi lafa ilmaan Oromooti barboo waraanni kaayyoodhaan dhaabbate booyi. Kaayyoodhaa bar waan uummanni Oromoo dhaabe malee bar waan namni kun bara kaayyoodha malee dhaaba siyaasaati miti. Sila dhaaba siyaasaa ta'e turre funyaaniin isa dhooyinaa miti. Kun boo kaayyoodhaa bar uummata Oromoo dhaabe bar kana. Kun bara boo dhiigalmaan Oromooti bar. Waan namni tokko waan marroon safaaxuun yookaan waan golichi safaaxuun waan kadiir safaaxuun miti. Eenyumti waan takka jaaldaawwi safaaxuun waan eenyumti nu safaaxuun miti waan keelloon safaaxuun miti kun. Kun uummata Oromootiin safaatu jechuudha. No. Kottu dhiira taatu dubbadhu. Kottu barcuma gartee hundee bareedaadhaati. Kun kaamata kee sheekaati. Hunda keetii irratti hoggansa kun dabbaal mootii gaaraati. Eenyumti gaggee. Eenyuma keetii irratti kun barcuma jarraa baagataati. Kun kalaqqoo soogiiti. Kun Taaddasaa Birruuti. Barcuma uummata Oromoo kabajamaadha kun. Kun kana jechuun kanaa miti waa'ee kadiirii miti amma kana kun kabajamaadha waan ta'eef. Kana seeraa fi heerri. Kun uummata Oromooti waan ta'eef. Dhiiga ilmaan Oromooti waan ta'eef. Kadiirii miti kabajaman kana. Hundi kee alaabaa kana jala jirta jechuudha. Hundi kee. Eenyumti kan kee hoggansa kam ta'e hoggansa waboo ta'e miseensa waboo ta'e eenyumti kan kee taayitti dhaggeeffadhu. Uummata Oromoo irratti haasawaa jirra jechuudha. Miidiyaa kamiinuu ibsa laannu wanni miidiyaa kamiinuu ibsa laanneef kanaaf. Miidiyaa kam OMN isnaaf bilbila keelloon isnaaf bilbila maarii shabboo isnaaf bilbila tokkotti ibsa kennu. As gubbaa hin qaba waan ta'eef. Uummata Oromoo qofattiin miidiyaa kan kootiin kan wanti tokko keessa hin jirre kan wanni tokko keessa hin jirre qulqulluu kaniin anumaaf yoon badii balleessaa anumaaf an itti gaafatamnu kan eenyumti nutti hin gaafatamne gaazexeessaatu kadiir dogoggorsiisan jenne kaniin ifitti qofa qaceelfama oofuudha kun. Ofitti amantummaa bara meeqaan as gubbaa jira jechuu kiyya. Eegaan as fidee asiin ga'e booda na harkaa achi deebisuu barbaadda. Waraana kana jechuu kiyya. Waraana kana ilmaan Oromootti boo'eeti bara meeqa iyyee osoon iyyuuti kanarra ilmaan Oromoo hundi dhagaanitti dhufan. Ana katiir. Hogguta ka ilmooti jan hogguta ka maaliin. Uummata Oromoo kanatti osoo booyu osoo nu wanta jiru waraana kana waa meeqa keessaa baafnee ilmaan Oromoo kan kaleessa wanta jaalis dubbiin tun galtee fi waraana jalatti deebi'an jechuu keenya. Hoggaa kun ta'u Oromoon hoggaa wal jaarratee kee diina isarratti cite jeebatu waan akkanaa fidan jechuu keenya. Naa shaneedhaa miti kun waraana wabooti. Hoggansa shaneedhaa hin taaneef uummata Oromootiif. Nurraa jijjiiramanii abbootiin jaanii jaaldaawwiti fattis dubbachaa turan Oromoon. Oromoon as miidiyaa kana gubbaa dubbachaan turre nuti obbo Irraa miti hoggansaa jijjiiramu hin jenne. Ijoollee san waraana san dho'isisuu deemtan kaa. Dagalee wayyaanee godhachuudhaan har'a sababa harkattanii wayyaanee jechuudhaan wayyaaneen eenyu hojii kan jaaramtee miti nuti waboodha Oromootu nu jaare malee wayyaanee miti kan nu jaare. Oromiyaadhaaf lolla Oromiyaa keessa jirra jechuu keenya Tigraay keessa hin jirru. Tigraay isaatiif lollata jechuu keenya. Garuu isaanis mirga isaaniitiif lollatan nutis mirga Oromooti jechuu keenya. Eenyumtu eenyutti hirkataadhaa miti jechuu keenya. Yoo isaan nutti hirkatan malee nuti eenyumtu hirkataadhaa miti. Amaaratti hirkataan taane Tigreettis hirkataadhaa miti. Oromoof danda'oodha jechuu keenya. Dhumnaan lafa tanarraa dhumna malee. Kun ejjenna waraanaatti kan isin jiru. Laal. Jalgolichi dhugaadha kan isaan dabarfatan. Uummata Oromooti diinatti hin dabarfanne. Online business waan dalagamuuf hin qabu jechuu keenya.
yookaan wal mormaa miidiyaa OMN wajjin leenkata sallaalee namni xiyyeeffannaa OMN irra deebisee miti amma golichaaniin gartee xiyyeeffannaa kun hundi carraa Oromoo irratti ilaallachuu jechuudha online business Oromoo irratti dalagu ni dhaabdan jechuu kiyya cimseetinis nu bachiisa tasa yoo dhugaa fi dhugaan dhuftan malee hangam bakka tanarra jirutti naatu lafa tanarraa dhabama malee ummata Oromoo irra goree dhukkeessin irraa kaasu abadan at eenyumti miidiyaan nan bitu dhaabniinis nan bitu kamtuu nan bitu eenyumtinuu nan bitu ummata Oromootu na bita waan ta'eef eenyuma kan keerran godhu ummata Oromoo irraan goree mirga Oromoo sitti hima jechuu kiyya hunda kan keetti ittiin hima jechuu kiyya mirga ummata Oromoo Oromummaa ummanni Oromoo mootii irratti waliif gallaa seera Oromootiin bullaa ummata Oromootiin hoogganamna irratti waliif gallaa yes waliif gallaa ummata Oromootiin hin hoogganamnu irratti waliif hin gallu irratti hundi keenya kutaadhaan facaana wal dhooyina diinattis wal gurguranne jechuu keenya kana shakkiin qabaatin ati diinan na gurgurtee antaa'ee siif hin qabsaa'u si bilisoomsuudhaaf si gurgureetiin dachaa godheetiin si gurgura 50 na gurgurtaa 25 si gurgura dhugaan jiru isa kana yookaan kutaa kiyya ibiddaaf kannitee yookaan ijoollee biyyatiyyaa ibiddaa kannitee ati ijoollee biyyateetiin barsiiftu jechuu kiyya qabsoon nuuf dantaadha funyaaniin na dho'eta funyaaniin sidheetiin diina jala ta'a jechuu kiyya gabroomne jiraanna dhugaan jiru isa kana eenyumta kan kee qabsoorraa caata malee uummanni Oromoo hin harca'u jechuu keenya tokkummaan uummata Oromootis hin harca'u jechuu keenya qabsoon hoggansa barbaadde ni filatti eega hoggansi jaaldaawwitfaanis nurraa kaanii uummanni Oromoo as gubbaa itti iyyee guutuun addunyaatti iyyee booda jaalmarroo fidee jechuu keenya hoggansi sun hundi galee qabsoon abbootiin kaleessa wal nyaatti Jaldaawwitis ta'e araarsoos ta'e kaanis ta'e jalleencoos ta'e hunda sii qeeroon if keessaa baaftee qabsoon qeeroo fi qeeroodhaan hoogganamaa jirti jechuu keenya. Dhugaan jiru isa kana. Barcumni boorantichaa kabajamaadha. Barcumni hoggansa zoonii kibbaa kabajamaadha. Zoonii bahaa kabajamaadha. Zoonii lixaa kabajamaadha. Kibbinis kabajamaadha. Hundi isaanii barcuma isaanii irratti kabajamaadha. Hoggansi hundi barcuma isaa irratti mootii. Dhaggeeffadhu. Eenyumti nummaas hoggansi kun seera Oromoo jala jira. Ummata Oromoo jechuun kun waan wabootirraas guddaadha waan hundarra guddaadha. Oromummaa jechuun ummata Oromoo jechuun eenyummaa namaati. Dhaaba siyaasati miti. Maanninnet eenyummaadha. Dhaggeeffadhu. Namni kabajaa ummata Oromoo hin beekne ilmaan Oromoo xiqqaa irraa hanga guddatti hin beekne xiqqaa ilmaan Oromoo irraa hanga guddatti qabsoon tun qabsaa'aa ta'uu waan ta'aniif hundi ni galchiti hundi isaa roorrifamaadha. Mirga isaatiif falmata jechuu keenya. Takka Jawaar qabsaa'aa ta'e ati wanni teessisuuf hin jirtu jechuu keenya. Hundi keenya waliin qabsaa'aadha. Hundi keenya waliin qabsaa'aadha. Hundi keenya. Takka jaalgolicha qofa miti takka jaalmarroo qofa miti hoggansi. Jimmarraa hoggansatti jira. Harargeerraa hoggansa jira. Guutuu Baalerraa hoggansa jira. Arsiirraa hoggansa jira. Gujiirraa hoggansa jira. Kibbarraa hoggansa jira. Waraanatu jira. Shawarraa hoggansa jira. Salaaleerraa hoggansa jira. Kun mootummaadha malee durri eeganta keessaati miti. Kun mootummaa Oromooti. Kan mootummaa Oromootiin tiksinuudha kun waraanni. Kan mootummaa namaatiin tiksinu osoo hin taane mootummaa ummata Oromoo Oromoon ummata ta'uusaa waraana waan qabuuf kaleessaas qawweedhaan loonsaa eeggachaa ture biyyasaa eeggachaa ture Oromoon uumamaan qawwee qaba qawween osoo uumamaan dura gaachanaa fi eeboo qaba addaas waraana kana waraanni ummanni Oromoo qabuudha kun Oromoon bilisoom takkaa kun waraana ummata Oromooti eenyumtiin waraana qaba waan ta'eef waboo waraana ummata Oromooti ilmaan Oromooti waan ta'eef akkasitti beeki kunoo akkanaaf kana waan godhuu dandeessu miti kun waraana ummata Oromooti maallaqa isaatiin jaarrate qabeenya isaatiin jaarrate dhiiga ilmaan isaatiin jaarrate jechuu keenya waan namni marroon olii gattabatuun waan kadiir olii gattabatuun waan golicha olii gattabatuun kan biraa olii gattabatuun miti jechuu keenya goliif gallaa hoggansi oboo hundi kabaja qaba jechuu keenya dhugaa isinii mutti jirre jechuu keenya
Askeessatti siyaasa kaleessan osoo waan kana gadi dhiisin dura opportunity dhukkuba opportunity jeeqaa. Haasawni kiyya uummata Oromoo waan qabuuf haasawni kana caaleen jiru. Injiru. Hoggana fedhe haasawni kana caaleen jiru. Dhugaan kana caaleessin jiru. Ilmi namaa akkanatti haasawuu baruu qaba. Yoo kanatti haasawni qofa Oromoo furmaata kun haasaw ilma Oromootiif Oromiyaati. Dhugaan jirti. Yoo warra haasaw beektuu fi dhugatti kan amantan ta'e jechuudha. Yoo rakkoo gandummaa qabaatan harargee dhalatee yoo kana dura dhaabbatu taate seefisitti luqqaase jechuudha. Waraanaan hin sidhawa jechuudha. Yoo ilaalcha akkasii kan qabaattu ta'e na dhukkee sirraa kaasee jechuudha. Dhukkee sirraa kaafne jechuudha. Akkasittis jechuudha. Qabsoon isin galchitee nun galchine hin jiru waan ta'eef. Kan isin sagalee keessan dhagahame hooggansa harargeedhaa sagalee hin dhagahamneef hin jiru waan ta'eef. Yoo kana haasawni ta'e jechuudha. Oromummaan nu hundaaf wal qixa. Harargeenis nu hundaaf wal qixa. Wallagga nu hundaaf wal qixa. Nu hundaaf wallagga keenya. Booranis nu hundaaf Boorana. Arsiin nu hundaaf malee kan nama dhuunfaati miti. Kan hunda keenyaati. Harargeen kan hunda keenyaati. Wallaggi kan hunda keenyaati. Kanatti amanne jechuudha. Kiristaanumaanis kan hunda keenyaati. Musliimummaan kan hunda keenyaati. Oromoon kan hunda keenyaati. Waan abbaa keenya irratti hunda keenya nu galchee jechuudha. Wanni walitti dubbannuuf isa obboleeyyummaadha malee jibba miti jechuudha. Insekireetiin haasawutti jira haasawuu kana. Warra galuufiif. Oromoo fi Oromiyaa irratti siyaasaa fi miti kan waraanni ijaarameef. Oromoo fi Oromiyaa mirga uummata Oromootiif. Kan waraana siyaasaati miti. Waraanni siyaasaa kan biyya namaa diiguudha. Qabsoon uummata Oromoo kaleessaan dubbadde siyaasaadha miti. Jaalgolichi ibsa dabarfatan. Qabsoon ammas humna barateen deemti. Humna barateen deema. Humna haaraan deema. Eega marroon dhufee booda hoggansi shanee nurraa bu'uu jee marroon dhufee uummanni Oromoo uummata Oromoo simate. Kan muude marroo baas jaalgolicha faadha. Hunduma isaanii walii galee muude. Muudama biraa kan qaban hin qaban. Muudamni isaanii muudama du'aati. Marroonis fanjiira dhaabbatee jira golichinis diinaa afaan dhaabbatee jira muudamni jiru. Eenyumti nu aangoo qabu waraana. Hogganaan taa'ee barcumarraa nyaataa jiru hin jiru hundinuu ibidda dura dhaabbatee jira jechuudha. Aangoo walirraa fuudhanii fi mootummaa walirraa fuudhan takka illee hin jirtu. Namni ibidda dura dhaabbatu namni roorroon gartee bosona keessa jiru aangoo maal qaba? Maal qaba? Hoggansi yookaan marroon nan dadhabee yoo kan jawte mirga isaati. Deemee diinatti isa harka kannuu mirga isaati. Qabsoon Oromoo garuu qabsoo Oromooti. Kadiir qabsoo gane jechuun yookaan qabsoo dhiisee jechuun qabsoon Oromoo dhaabbattee jechuudha miti. Oromoon kadiir dhibba qaba waan ta'eef. Oromoon marroo dhibba qaba waan ta'eef. Golicha dhibba qaba waan ta'eef. Otoo qabsoon silaa gartee kan hoggansaan dhaabbatu taate abbaa oboo biqilchee jaaljarraa abbaa gadaatiin gaafa isaa wareegaman elama gultuu gufaan gaafa wareegaman gaafas dhaabbata ture. Gaafa warri gartee dhufee jaarrafattis duulee bobottis duulee as jidduutti alfeelloo fi abaa'oo jechuudhaan amantii jidduu kaayuudhaan Oromoo mataanii wal jidduutti ilmaan Oromoodhaa bakka lamatti qooduudhaaf kan alfeelloo janii waraana Islaamaatii fi waraana Oromoodhaa janii wallaahi onneetii jannatu qabee kan bakka kanatti ana. Kaleessa waan godhan san eenyu? Diinan TPLF. Ijoollee dalagan warrummaan Itoophiyaa kanarratti ijaaraman Oromoo ta'anii warra Itoophiyummaa tanaaf Oromoo gurguruu barbaadan ilmaan abbaa lafaa ilmaan baarambaraas akkuma abbootii isaanii arraas jechuudha. Mirga uummata Oromoo awwaaluudhaaf kunuutti duulamee mirga uummanni Oromoo dabalaa Oromoon dammaqaa dhufe malee takkaa Oromoon gacciisee rafee eenyumaaf hogganni fedhe otoo qabsoo Oromoo kan kuffisu ta'e abbaa keenya illee colataatiif kuffisa. Osoo qabsoo Oromoo kuffisutee jalgalaa isaa jilboo kuffisa. Osoo qabsoo Oromoo kan badu ta'e jaalladhii keenya gaafa balleessanii bada ture. Wallaahi qabsoo jaalladhii kan waboon nadhiidhaan jiraatti dhabe.
Jalani gamada tinjirati dhabe waan ta'eef jarrabaa gadaa awwaalchatti dhabe waan ta'eef shanyiitti nu duugoo waan ta'eef nama tubata malee qabsoon kun kan baduu miti jechuudha. Kaayyoon kun kan baduu miti eenyumti nu kan ololaan baduu miti waan dhiigaa fi lafeen kan dhaabbate eenyumti nu balleessuu danda'u kana cimseetii si hubachiisu uummata Oromoo dhaggeeffadhu. Kaatee yoo na gurgurte taa'ee isin eegu waan ta'eef nuti yeroo tanatti qabsoon akka fuula dura sossa'uudha. Isa kana jaalgolichi abbaa qabsooti gootaan akkana jee isin ibsuu danda'u miti akka malee isan jaaladha isan kabaja hunda isaanii barcuma kabajamaan hoggansa kabajamaan ibsa kennee jira eenyutti uummata Oromootti ummanni Oromoo ummataa mire ummata isatti himate ka takka miidiyaa dhaabarra miidiyaa gartee namarra dhaqee ni manni yookaan miidiyaa Itoophiyaatti hin dhufne yookaan OBN hin dhufne dhufee jira ummata Oromootti himate jechuu keenya yoo keelloon ummata Oromootti akka himatuuf dhiyeessitti tokko mirga isaa dubbachuu eenyutu mirga qaba jaalgolichaan hin dubbatin jechuu eenyumaaf hin ayyamu eenyumti nus hin jiru marroo fi jaalgolicha jidduu lolloo jiru noo hin jiru eenyuma hoggansa kam jidduu lolli hin jiru kun kaayyoodha malee waan marroon qabuu miti waan waliigalaati hundi keenyaati isaanis marroo qofa miti hunda keenya waliin qabsaa'udha obboleeyyan kiyyaa teessee Jawaar irratti qabsoo eeguu dhiisi yookaan marroo irra qabsoo eeguu dhiisi hunda keenya waliin qabsaa'udha obboleessa kiyya atis teessee tu asii koomentii godhuu kana isheen godhuun qabsoodha waan ta'eef qabsoo caala waan ta'eef erga dabarsuu jirta waan ta'eef ummanni akka dubbii daddafee sammuu isaa gartee amilee isaa cabtee duubatti hin deebine Oromoo tana dhahuuf saayikooloojii dhahuudhaaf ajandaa baasan ajandaa milkeessaa deengaddaa milkeessaa bilisiginnaa keessaas fuune sani ammaas hin deebisee san godhaa jira jechuu kiyya golicha jaanii ammaas qabsoo Oromoo keessaa kana fidan innoo sanii miti obboleeyya kiyya jaalgolichaa wajjin akka malee halkanii guyyaa wajjin tatteenya waraana kana sa'aatii daga firuu jira mirga isaati hay an mirga kiyya lafaa keenis numan dubbadhu dhufee amantii kiyyaas numan dubbadhu hin dubbadha hay duuba qabsoo keessaa bee jechuudha Jawaar fattis numan dubbadhu OMN numan dubbadhu ammas keellatu jibbuudha kun na akkasii miti mirgaan qaba waan ta'eef akkinitti mirga qabuus qabsoo dajeenu hojii seennetti jirra jechuu kiyya kaa yoo nan keessa hin jiraanne qabsoo waan taatuun qabdu kaa hayyaa anis sabaan na dhiyeessee mi hay isuma kana kaa hay akkuma akkuma bakka laggasaa hogii marroon jiru akkuma gartee bakka nadhiidhaa Jawaar jiru bakka jaarraa abbaa gadaatis naa jira waan ta'eef hay na duubaa sun na jira waan ta'eef ummata jira waan ta'eef akkasumatti bakka jaatanii alii jaalgolichatti jira waan ta'eef gammachuu jira waan ta'eef yeroo Oromoon hunda godhatee lafaa utaalee mirguma Oromoo kana siyaasaan dha'uudhaaf warri siyaasaa diina ummata Oromooti kalee isaan isinii hime qabsaawota mirgaa malee qabsoon ummata Oromoo qabsoo siyaasaatii miti dhaggeeffadhaa qabsoon ummata Oromoo Oromiyaa saamame Oromummaadha biyya isaa irratti mulqame biyya isaa irratti gibira gabaraa jiraata warqeen kan isaatii miti warqee isaatirraa nyaatu Oromooni bishaan isaatirraa nyaatu hay qamadii isaatirraa isaa miti kajaachaa jiru ummanni Oromoo tana hunda dhabee gartee mirga tokkochi keessatti dhorkitee Itoophiyaan biyya isaa saamuudhaaf siyaasarra hojjechaa jiranii ummanni Oromoo mirga falmachaa jira jechuu keenya mirga ummata Oromoo siyaasaadhaan eenyumtinuu nan dhaamsa yoo kan juute ifiif dhaama malee tokkollee si dhaamsina malee abadan dhaggeeffadhu mirga Oromoo dura hoggansi gartee waraanaan gurguree akka lichoo bukuraatiin godhe yoo kan jaute dursinee si dhoyine jechuu keenya ummata Oromoo irratti si hima ejjennoon kunoo ummata Oromoo waraana bilisummaa Oromootiin dhaawama kaayyoo dhaawa
Kaayyoo dhawa. Itti walii gallee jechuu keenya. Mirga keenya. Diina waraana dho'isisuurra daddafnee ati maallaqa dhuunfaa keetii argattee hayi. Eenyumaa ta'e Kadiiris ta'e Marroos ta'e waraana sanii dhahee wanta yoo diinaa hojiirutti garagalee waardiyaa gartee ajaja waraanni itti kennu ala yoo kasa sootee daddafnee adda isaa dho'inee lafaan isa dho'ina kaa. Haadha raawu. Maal haasoftaa? Maal haasoftaa? Maal haasoftaa? Kan gartee ati tokko suuraadhaan gad dhiiftee kan suuraan gad dhiiftee tokko qaqqabduu miti hundi keenya wal qixa. Hundi keenya wal qixa dhiira hundi keenya wal qixa leenca hundi keenya wal qixa goota. Hundi keenya nu golchee jechuu keenya. Waa'ee kanaatti miti kan haasawamaa jiru. Hayi. Uummata Oromooti kan kana oofu. Hayi. Waraana uummata Oromootii fi kaayyoo uummata Oromoo dura dhaabbadheennaan ejjennaan seeraa fi heera olaantummaan seeraa fi heera uummata Oromoo hoogganaa kamirrattuu miseensa kamirrattuu kan gaggeeffamudha. Kana qabsoo Oromoo qofa osoo hin ta'in akkuma bilisiginnaanis Ameerikaanis Ingiliziis warra gartee qabsoo isaaniitti xannachatee yookaan iccitii dhaabaa gurguru iccitii kaayyoo uummata Oromoo gurguru kaayyoo biyya takkaa gurguru ejjennoo itti fudhata jechuudha olaantummaan. Isa kana. Isa kana. Taayyeen faana isaa fidaniiti iccitiisan otoo keelloon gadi lakkisin dura kan gabaasan daballoonni isaanii Facebook irratti post godhan jaalgolichi iccitii baasuudhaaf deema keelloodhaan jedhanii eessaa fidaniiti. Eessaa fidaniiti dura isaantu gabaase. Eessaa fidaniiti. Eessaa fidaniiti. Ibsa kanarratti hoggansi waraana bilisummaa Oromoo hundi bakka takkatti uummata Oromootiif kan ibsa kannan ta'a. Waraana keessa mooraa keessa diinni seenee jira waraanuma sanii'u seenanii jiran jechuudha. Iccitiin sun eessaa akka dhufe gaarii guddaadha. Eessaa fidanii jarri sun akka gabaas wal shakkii fiduudhaaf. Wal shakkii fiduudhaaf. No. Caasaa bakka dhibbatti caasaa tokko yoo diigan caasaa 60 miiliyoona olola meeqaan caasaa miiliyoona meeqaatu jira waan ta'eef mootummaadha gajjaaramaadha waan ta'eef naaf dadhu rabbi abdadhu rabbiin jaarame waan ta'eef haqni Oromoo kan rabbiin jaarame malee kan namaan jaarame miti waan Kadiir jaaree diiguu dandeessa waan Marroon jaaree waan Golichi jaaree diiguu dandeessa malee waan rabbiin jaaree diiguu hin dandeessu haqa Oromoo rabbiin jaaree rabbumatu diiga malee abbaan fedhin diigu dhayii isaatiin malee naman dhawu dhagaan namni darbate. Rabbiin Oromoodhaa maal eegare? Rabbiin uummata Oromoo maal eega? Abiyyuu diiguu hin dandeenye bar bilisiginnaanuu diiguu hin dandeenye bar bilisiginnaanis hin nyaanne bar laal bilisiginnaanis hin nyaanne nutis hin nyaanne bar bilisiginnaanis yoom gattaa'e nutis hin nyaanne waliin laayineetum Itoophiyaa waliin tatteenye malee bilisiginnaas dhukkee irraa kaafne nutis dhukkee irraa kaasee jechuu keenya ammas yoo ta'e walqixatti jirre bilisiginnaan kan qananii jiraatee miti nu olmaan Oromoo facaasee nu awwaale guyyaa tokko hafuura fudhatee hin beeku guyyaa tokko hafuura fudhachiifnee hin beeknu guyyaa tokko uummanni Oromoo hafuura fudhachiisee hin beeku walitti laayinii harkaa namticha addunyaa guutuun itti sagaddee loobeel harkate harkaa facaafnee addunyaan guutuun akka itti kaatu kan taasifneedha jechuu keenya. Hayi Jowaar Faayidee gammadee yookaan biyya san tolfatee aangoon isaa toleefii miti. Guutuun waraanaan itti ka'eeti addunyaa guutuun itti kaate ilmaan dhiigaa dhangala'aa jira Itoophiyaan laaqamtee addunyaa guutuun itti ndayitu funyaan qabatanii jechuu keenya waliin laayinee jechuu keenya. Wayyaanuma dhooyinee irraa kaafnee duraan aangoo itti kennine deebifnee itti finne ammaas. Rabbii kiyya karaa deetii wayyaanee irraa kaase. Natti duula banee waa hunda duula banee anaayyaan Oromoo daabultumii duula banee hiji. Ati akka kiyya beeku baattu rabbiin kiyya bara kan lafee bara Oromoodhaaf ni beeka. Ati akka kiyya awwaaltu bar lafaatii tiyya yoo awwaalte lafaatii tiyya yoo kana awwaaltu taate rabbiin bara waan nuti lafaanee kana ni beeka. Oromoof jecha kana lafaanee barboo jiraannee dhaaba tokko santima yoo dhaabarraa kan hin harkadhee qabu'an. Takka lubbuu tiyyaan itti dhabe malee qabsoo Oromoo tana. Sammuu tiyyaan itti dhabe malee. Ilmaan Oromootis lubbuu isaanii itti dhabe malee waan takka waan shanyii teenyaaf waan kannineef tanatti hin gaabbinu waan takka waan harkanne qabnu. Jiruuf jireenya keenya itti wallaalle malee.
Saa takka hojjetanii saa takka akkasitti miti. Saa 24 Oromoof qabsoo Oromoo irraa sadaqaa gurrachaa. Haadhaan itti dhabe. Abbaan itti dhabe. Kun qabsoo gartee amata jaatti rasaasni asiin na seene jechuudha. Ana jaa akkanatti asiin na seene jechuudha rasaas. Gudanni sarkitu kana. Abbaa kiyya asiin gurra irraa muree jechuudha. Biyya guutuu beekaa. Rasaasa kana dhahe. Barattoota qabsoo osoo hin ta'in barsiiftoota qabsooti. Barattoota jaalalaa osoo hin taane barsiiftoota jaalalaati. Barannee keessaa baanetti saban nu kaa'e. Muuxannoodhaan as dhufne ammaas. Saba keenyarraa eenyumaa'u saba keenyarraa Oromoo siniitiisina. Oromoonis saba keenya ilmi Oromootis saba Oromoodhaa akka gabroomsina jennuuf diinnis Oromoo akka gabroomsina jennuuf. Ilmi Oromootis yoo Oromootti diina ta'e ni dhooyina. Diinnis yoo diinaa ni dhooyina. Uummata Oromootiif haqa uummata Oromoo duraan dhaabbadhe jennaan. Siyaasatti haqa uummata Oromoo gurguree jennaan qabadhu kana. Eenyumaa ta'e eenyu dhaggeeffadha. Eenyumtinuu abaloo hojjeftee jaarraa abbaa gadaa ajjeesanii maariyyoo jaarraa abbaa gadaa no. Eenyumtinuu warri jaarraa maqaa xureesse ifii farra seenaan isaanii uummata Oromoo biratti xuraawaadha. Jaarraa abbaa gadaa siidaan dhaabbateefiti qabsoo Oromoo irratti wareegamee eenyumtinuu jaarraa abbaa gadaa xiqqeessuu hin danda'u. Warri akkas jettanii olola kanaan oofuu dandeessu. Waraana irratti kanaan sababa oofuu dandeessu. Eenyumtinuu qabsoodhaaf wareegame jaarraa abbaa gadaatiif. Jaalladhiinis qabsoo Oromootiif wareegame. Hundinuu qabsoodhaaf wareegamne mirga uummata Oromootiif. Kan shaneen wareeti shaneen akaleessas maariyyoo goote maariyyoo no. Namuu qabsoodhaaf. Namoo qabsoodhaaf wareegame. Jaalladhiinis jaalateeti qabsootti seene. Jaaljarraanis. Kana keessa obboleessi keetuu si afaan garagala abbishee garbaa obboleessa nyaate jaaljawaaris jaalateeti. Baqqalaa Garbaatis jaalateeti. Namni dirqisiisan jiru. Hunda keenya namni dirqisiisan jiru jechuudha. Dirqama nurra jira qabsoodha waan ta'eef. Qabsoon wareegama qabdi, hidhamuu qabdi, ajjeefamuu qabdi. Kana sodaachaa. Kanarraa duubatti jaa hin danda'amu jechuu keenya. Yookaan gabrummaa jaalannee qabsoo dhiifnee tattaa'u. Biyyas namaa kennine. Abbaan fedhes hin durtaa fincaanu. Yookaan immoo qabsoo keessatti abaluu wanta godhe kalaas diinni waliin si dhaawa. Diinni waliin si dhaawa kaa. Diinni gartee hooggansa jidduu ni seena. Abbaa fedhe jidduu seena. Sheexaanni waan fedhe jidduu seena. Diinni taa'ee si ilaalaare. Akkamitti waliin sin dhoyin hooggansa keessa irratti bita. Waraana irratti bita hooggansa. Kaleessas dalagaa ture. Akkuma addunyaa kanattu. Wayi seenee si basaasa. Hayi si fakkaatee si dhufa. Sheeka fakkaatee si dhufa. Waa hedduu si fakkaatee si dhufa. Hayi si keessaa miseensa bita. Hayi maal haasa'ita? Duuba abbaa fedhe yoo diinni biteef qabsoon Oromoo ni dhaabbata? Hin dhaabbatu. Eenyumtinuu qabsoodhaaf wareegama. Eenyumtinuu mirga isaatiif. Jawaaris akka dhuunfaasaatti uummata Oromootiif gahee guddaa taphatee jira. Anis akka dhuunfaa kiyyatti gahee mataa kiyyatti namuu dhuunfaa taphachaa jirraami. Atis asirraa kana godhuun marroonis gahee isaa akka dhuunfaasaatti. Atis golichinis akka dhuunfaasaatti hundinuu gahee mataa isaanii uummata Oromootiif namoo akka dhuunfaatti gumaachinee jirra jechuu keenya. Akkana. Osuma kana falmannuutti duune jechuu keenya. Eenyumti tokko wareegamee tokko kan wareegamin kan wareegamaa kan jirutti faarsituu miti jechuu keenya. Hundinuu wareegamaaf tatteenya waan ta'eef. Qabsoo Oromoo osoo kana yennuutti jiruuf jireenya keenya dhiifnee diinattis kan saba keenya gurgurin gaarii hojjennee akka abbootii teenyatti qabrii takkatti gadi naqamna waan biraatillee yoo dhabne kaayyoo abbootii teenyaan jijjiiru. Hangama kiyyaan waan biraa yoo dhabe laal wayyaanee hojii olii galaa waboo jechuun dhiisu. Bilisiginnaa hojii olii galtaa waboo jechuun dhiisu. Walii gallaa. Marroo ni deemaa. Jaaldaawwiin ibsa deemaa. Araarsoo deemaa. Golicha deemaa. Yookaan waboo waliigala firraa dhiisee qabsoo deemaa. Awwaboo jechuun dhiisu. This is my style. Muka Harargee keessaa. Muka ilmaan Bareeddoo keessaa. Muka ilmaan Oromoo keessaa. Muka Wallaggaa keessaa. Rasaasni hin baane waan ta'eef. Hoggansi waan fedhe waliigal laaqatu. Hoggansi waan fedhe yoo kanaa sa'ute. Hoggansi nama tokko. Marroon nama tokko. Kadiir nama tokko. Golichi nama tokko. Waraana kumaantamaatu jala jira gartee. Warra sagaleen isaanii baanii ni manne. Warra qabsoodhaaf manaa ba'e. Kana hokkam goota. Humna sagalee baay'ee waraanaa santuu hoggana malee eenyumti kan ka'e. Waraanni golicha buusuu danda'a.
waraana bilisummaa Oromoo barbaadu golicha buusuu danda'a. Marroo buusuu danda'a. Abbaa barbaade waraana santu kaayyata. Abbaa barbaade waraana tu kaayyata. Ijoollee qabsoonaaf daggala jirtu. Namni tokko isaanitti duulee fuula tokko fiduu jechuudha. Diinaan itti fidee dho'isisee yookaan jettu taate jechuudha. Eenyumti kan. Kanaaf sawa jiru wanni cimsee isin hubachiisan. Wanni akkatti na keessaa koqee kanatti dubbaddu kun yookaan olaantummaa Kadiir andhaamsa ilmaan Oromoo qofan dabarsa. Kun barcuma kabajamaadha. Dhaggeeffadhaa. Akka dhiira Oromoo tokkotti dubbadda. Saba Oromoo guddaarraa waan hin dadhabdeef taa'ee waliin marameen dubbadda jechuu kiyya sagalee guddaan qaba waan ta'eef ija guutuun hin dubbadda waan ta'eef. Diina keessan duratti mataa gadi qabadhee hin haasa'u jechuu kiyya. Diina kiyyatti Oromummaa kiyya sitti faarsaatiin Kadiirummaa kiyya sitti faarsaatiin saba kiyya sitti faarsaa goota kiyya sitti faarsaatti hima jechuu kiyya. Dhugaan jiru isa kana. Uummata Oromootti himaa jira jechuu kiyya. Mootummaa uummata Oromootti himaa jira. Taayyeetti himaa jiru yookaan bilisiqinnatti himaa jiru. Uummata Oromootti himaa jira. Uummanni Oromoo haasawaa nanaa sa'u kana haasawaa gosa baay'ee waan beekuuf uummanni Oromoo haasawaa gosa hedduu waan beekuuf haasawaa kiyyarraa waa hedduu waan beekuuf haasawaa kana isaanirraa hin baaree waan ta'eef haasawni kun iccitaawaadhaa fi sirraawaadha waan ta'eef haasawaa ilmi namaa sirrii Oromoo gadi baasu waan ta'iniif uummanni Oromoo ni hubata. Akkatti na barsiisetti haasawni kun kan inni na barsiise haasawaa sirriyaadha. Kana kan haasawamaa jiru. Dhugaan jiru sana. Badhaadhinuma jaamu kana taayyoo godhuudhaaf. Badhaadhinuma godhuudhaaf nu woboo dhiiga dhangalaaseetu kana godhe. Sadarkuma tanaa hojii Itoophiyaa keessatti argachuudhaaf. Kana caalaas itti dabaluuf qabsooyna malee badhaadhina maarriyyoo jennee ilmaan Oromoo kan waan argatees dha'uudhaaf uummata deemu miti. Nuti diinni keenya sirna. Badhaadhina gartee ilmaan Oromoo shanyii teenya tan taate dhiisi. Mana dhageessaa isaan kun shanyii keenya. Waan argate bocola argatu bocolli xiqqishaan kun sin maluti ati guddaadhaati aangoo gurguddaa argadhaadha jechaa inni jirra malee nuti waan biraatiif hin qabsoofnu. Mana dhageessaa. Kana caala akka isin argattan bocola gartee amaarri isin argatiniiti achi keessaa gurra isin qabaniniiti aangoo irratti argadhu isin jechaa jira jechuudha. Wanni qabsoonuuf wanni tokkollee wanni si wajjin nu diinoomsu tokkollee hin jiru. Kalaas si hojii wal arrabsaa jiran maaliif yoo nu hojii tokko taate citti waan sin dhiifneef. Siyaasaan akkanatti isin deemti waan taateef qabsoon akkanatti isin deemti waan taateef garaa keenya wal beeka waan ta'eef abshaa laataa nu malee nutti haqa Oromiyaan kalaas badhaadhinatti raaqa Amaararra badhaadhinatti raaqa OPDO waggaa 27tu ajjeefte sabni Oromoo kun bara meeqa 27 Oromoo kas gootan uummanni Oromoo dhiifame isin godhe aangoorra isin geenye abaa ofidee kaa'e Johaar kaa'e Johaar qabsaa'isaniif qeeroo kaa'e no isin waggaa 27 kunoo isiniif gaa'e jechuu kiyya uummanni Oromoo haqa uummata Oromootiif rabbiin akka jiru. Waan gartee isin miseensonni as gubbaa odeessanii miti jechuu keenya. Eenyumtinu yoo mootummaa Itoophiyaatti hojjetallee Amaaraas ta'e Tigirees ta'e kamiyyuu waraana iccitaawaa mataasaa qaba. Ameerikaan gangistara mataas iccitaawaadha qabdi waan ta'eef. Anuu kophaa tiyeetti waan hin qabuun qaba waan ta'eef. Walii gallaa. Maal tolli nu galcha waan ta'eef Oromummaadha. Caalatti kasii dabalamu. Of ta'ii jiraadhuudha wanni badhaadhinaan jechaa jiru. Isa kaaniif nus bira jira. Sin sodaachisan waan ta'eef qawweedhaan waan qabaniif sin sodaachisan mataa keessa nu abdaddo jechuudhaani barcuma san gubbaa waan nusi duuba jaalattee jibbitee afaan hin dubbattu malee waan nu duubatti of abdattaniif hundi kee achi gubbaa teesse barcumarraa gartee hundi kan kee Tooppiidiyootun achi gubbaa teesse kanatti ijjita waan duubaa qabnu waan beeytuuf waan diina keetiin sodaachiftu duubaa qabnu waan beeytuuf.
laal dhaggeeffadhu maaliif kun waraana Oromooti kun waraana Oromooti qabaachuu qabnu kalas osoo kana jennuuti afaan Oromoo akka sadarkaa argatu osuma abbootiin teenyetti dhumtu nadhiinfaan maaliif jijjiiramni kun bar jijjiiramnummaan hanga kan badhaadhina keessatti kareessa Itoophiyaa keessatti Oromoon hanga qabu miidiyumaa qabu miidiyaan akkana afaan Oromootu dubbachuu wanjala namuutti yeellaa arraan tana meeqa wareegamullee abbootiin teenya wareegamtullee barboo sadarkaa tana finnee jirra barboo akka kalee isaan jirru bar Oromoo koo akka kalee isaan jirru jechuu keenya itti fufna malee akka kalee isaan jirru Oromoo koo akka gaafaawattis kottu akka gaafaawattis kottu akka badhaadhinattis kottu akka opiidiyottis kottu akka kalee isaan jirru jechuu keenya nuundiinuu bakka jirru mataa ol qabatoodha waan taaneef akka kalee isatti bishaan nu waraabsifatan jechuu keenya biyya keenya irratti barcumarra jirra waan ta'eef arra kana yoo keenye borus humna guddaadhaan waaqni keenya dhugaa waan ta'eef kana hundi keenya beekuu danda'utu nurra jiraata kana wanni beeynuun siyaasaa keessaa baanee sammuu keenya wala bataanee ilmaan Oromoo ta'uu keenya qofatti yoo amanneedha ilmaan Oromoo ta'uu keenyatti hundi keenya badhaadhinas ta'uu dhiifne maalis ta'uu dhiifne akka jirutti haa ta'uu dhaabni meediinni tokko qaba waan tokko waan ta'eef akka Oromootti yaaduu danda'u nurra jiraata jechuu keenya qabsoon har'a qabsoonuuf mootummaa baruu dhufuufis kaarraa kana badhaadhina nuti hoboo jechuu keenya waa'ee hiikaa hoboodhaa hoggaan siimu meeqanti siime laali meeqanti siime laali bata shanyiidha waan ta'eef shanyii wanni jaamu safaadha miti atis ka badhaadhini taate Guannatti quba qabdee fi narratti olola ooftuuf diinaa wajjin qabdee jechuu kiyya. Anis waan olola sirratti oofuuf hin qabu. Dalagi nutis kanaan daleena namuu saba keenyaaf garuma barbaannee saba keenya mataa olaa qabachiifnudha. Kana egaa sammuu bilisa ta'e namaan tokko ta'uu irra ifiin tokko haa taanudha. Namaan tokko ta'uu dandeenye bilisiginnaadhaaf kanaan tokko ta'uu dandeenye Tigireenis tokko ta'uu dandeenye ofii wajjin tokko ta'uu dadhabuun keenya hedduu nama kan rakkisuudha. Laal kunoo ofitti amanuu dhabu wanti xiqqishootti gammadu of tuffachuu keenyarraa kan dhufeedha. Kun hundi wanni nutti dhufeefoo saayikooloojii gabrummaatiin waan sammuu keenya jedhaniifi. Wal mormina namni wal morma paarlaamaa mootummaa keessattuu mootummaan hojii hojjettuu walta qaawwamti paarlaamaa laaltanii maali? Wanni hoggansi golichinis dubbate paarlaamaadhaa bar. Hai abiyyuma baasa chuma keessaa kana faakanii dhukkee walirraa kaasanii miti opiidiyoonis dhukkee walirraa kaafti miti wallolu hin jaamu wallolu diinummaadhaafi miti. Barcuma isaatirraa anis barcuma kiyyarraa hin ergaa dabarsaa jiraami golichinis barcuma isaatirraa ergaa kana uummata Oromootti dabarse uummata Oromootti himate jechuu keenya. Kanaaf shanyiin inni qabsaa'uuf uummanni Oromoo inni qabsaa'uuf deebii kennaaf jechuu keenya. Jaaramaadha manguddoo qabaa Oromoon hayyoottan qabaa jaaramaadha Oromoon kun jaaramaadha barboo hayi. Isaan kana warra tiisuu jira hayyoottan gurguddaa jira bar koora jira miti maal beektota qabaa bar Oromoon balayya kiyya. Beektonni Oromoo iddoo isan malee bar yaa balayya kiyya. Anumaa biyya tana jiraanan gaafattu boo. Takkaatis tokkummaa waan dhaban hin qaban jechuu keenya. Tokko tokko ni jallata. Hoggaa dhugaan dhufte ammas hoggaa dhugaan dhufte laal. Hoggaa dhugaan dhufte yoo laal hoggaa dhugaan dhufte ABO'nis badhaadhinnis OPDO'nis hundi tokko ta'uu keenya sirriitti beeki. Oromoo laal siyaasa irratti adeemsi keenya walaa dhabuu malee hundi keenya Oromummaa irratti tokko akka taane beeki. Jennoon diina keenya irratti qabnu tokko akka ta'e beeki. Diinni keenyas tokko akka ta'e beeki. Diinni keenya kan Oromiyaa fi Oromiyaan nu saamee Oromummaa keenya awwaaluudha waan ta'eef isaan kana eenyummaa nu akka badhaadhinattis akka gaafaawattis akka ABO'ttis hin dhiifnu jechuu keenya. Uummata keenya irratti Oromummaa keenya saba keenya irratti eenyummaa hin dhiifnu jechuu keenya. Bakka kanatti akka akkasiiti jechuu keenya. Sabummaa isaatiin nutti dhufee
biyya teenya sabummaa isaatiin nu lammii lammataa taasisuu irratti barcuma ilmaan Oromoo dhiituu irratti Gondar irraa dhufe Tigraay irraa dhufe Walaayittaa irraa dhufe hin danda'u jechuu keenya. Eenyumti nu ittiin dhiifnu jechuu keenya. Ittiin dhiifnu jechuu keenya. Akka Oromoo eenyumatti hin dhiifnu. Eenyumatti hin dhiifnu. Ameerikaanis dhaabotni qaban wanni walitti dubbannuuf jijjiirama irratti qabsoon akka shaffisuu fi qeeqa kiyyanatti himuun bar akka fuula dura tarkaanfannu nu himuu isaati malee dirqama gartee si faarsaa sitti himuu qaba si hojii tokko ta'e sitti himuu bar qeeqa sitti dhiyeessa akka nama si jibbuu fakkaate yaxallaa sa'uma sila wadaa jangalaataal sheeseen gatoo kan si jibbuu fakkaateeti firri nama miidhagee. Akka bakka kaleessaa san hin jiru jechuu kiyya. Kanaaf hingaa iccitee hedduu dubbachuun fedhu. Oromoon akka kaleessaa hin jiru jechuu keenya. Dhugaa sitti hin fakkaatin. Dhugaa sitti hin fakkaatin. Dhugaa sitti hin fakkaatin. Hundi beekaati. Hundi callisfamee dalagamaa mire. Akka inni keenya nurratti hin xiyyeeffanne. Afaan keenya cufanneetuma achi keessa jiru hundi keenya waliin daleen jechuu keenya eenyumtiin eenyuun jibbu waan ta'eef Oromummaa irratti mee akkanti siyaasa ilaali. Eenyumtinuu humnaa walitti taateeti malee kan du'a ilmaan Oromoo barbaadu hin jiru jechuu keenya. Kanaaf Dr. Milkeessaan fakkeenya guddaadha jechuu kiyya. Oromummaa irratti Jawaar Faanis fakkeenya guddaadha jechuu keenya. Baqqalaa Garbaatis fakkeenya guddaadha. Warrummaa obbo Lammaan Faan fakkeenya guddaadha. Warrummaan waan kana badhaadhii nama kanaa kan fide itti nu galchee isaanii miti. Isaan Oromummaa irratti badhaadhii nan ta'an jechuu keenya. Namuu akkasuma jechuu keenya. Oromummaadhaan waliin nama fida. Eenyumtinuu Oromummaa kan caaleen jiru jechuu keenya. Si'a dhaabaa yoo kan wal lollu taatellee Oromummaa irratti takkaa wal lollee hin beeknu. Oromummaa irratti OPDOdhaan, KFOdhaan, ABOdhaan takkaa wal lollee hin beeknu. Oromummaa keenya irratti hundi keenya tokkodha. Walii gallee. Hanga takka wallaalummaa hin qabnu jechuu kiyya Oromoo koo. Kanaaf ibsa bal'aa isaantu kenna. Walitti ni dubbata. Waan fonqolchi nam tokko irratti gaggeeffamu miti. Miidiyaan garuu wal mormii keessatti naatu caalaa laal waan dabre yaadanii gadduudhaa fi siingaa psychology books beekumsa haasoynu Oromoo taanee haasoynu hoggaa haasoynu Kadir taanee haasa'u waadhiifnu Oromoo taanee haasoynu Taayyee taanee haasa'u Shimallis taanee haasa'u Jawaar taanee haasa'u Marroo taanee haasa'u osoo hin taane uummata Oromoo taanee haasoynu. Iccitii guddaan uummata Oromoo taanee haasa'uudha wanni waliin nama galchaa. Kadir taanee haasa'u Marroo taanee haasa'uun waliif nu galchuu hin danda'u. Uummata bal'aa Oromoo fi Oromoo taanee yoo haasoyne qofaadha. Harargee taanee haasa'uudha dhiifnu. Arsii taanee haasa'u dhiifnu. Hin barbaachisu gartee tana gartee Arsii Harargee Wallaggaa jechuun kan diinni keenya amma dura injifannoo tokkummaa keenya kan kaleessa Oromoo fi Oromiyaa maqaa jiru kana nu mulqee gartee ganda nu galfatee nu moggaafate nu hundee jechuu keenya. Nuti ilmaan Booranaa fi Bareentooti. Wayi bakka kaleessaan jirru jechuu keenya. Roorroon teenya gartee roorroon ani roorrifamee ati roorrifamin takka illee hin jiru jechuu keenya. Ani boo'ee kan ati hin boo'in hin jiru jechuu keenya. Hundi keenya miidhaan keenya tokko. Hundi kakka obboleessatti dhabe haadha abbaatti dhabe kaas gubbaa jiru.
tokkolleen ka qabsoorran jirre ani qabsoorran kadir cala isinitti haasa'u kan isinirra gartee qabsaa wala jeebar isinitti haasa'an jiru yookaan hin beektan jee isinitti haasa'an jiru mariin isin hojii godhaa jira ilma keessanii waan ta'eef kanaaf haasa'oo jaarmayaati haasa'oo ina malee haasa'oo diigumsaati waan ta'iniif as gubbaa gartee ajandaa taayyeedha tasa ina barsinaa jechuu keenya haasa'oon har'a isinii haasee ilaalla. Ajandaa kana osoo dubbii ijoollee Suudiitii fi dhumaatii deemaa jiru kana waa meeqa jira uummata miliyoona tokkoo fi tuqa 5 Harargeedhaa iddoo isaan buusan hangammatti hidhamtoota san iddoo isaan geessan hangammatti murtiin tokko kan godhaminiif Haacaaluu Nagarree bakka inni kute qeeroo isaa wajji kufte san bakka waa takka nuun dubban waa hedduun osoo dubbatamuu qabu arra Oromoon hoggaa ija godhatee Jawaar faa waumatee kana hundaa Haacaaluu faas hoggaa waraana kanatti obsee onne godhatee lafaa ka'e keelloo miidiyaan kana godhuu keetiif maaliif akka goote rabbi amanna malee sin amannu keelloo waan tokko ati namni dhuunfaa waan tokko OMN waan tokko namni kee dajanee waan biraati OMN dhaabbata uummanni Oromoo dhaabbata tokkodha moobaayila mataa isaa danda'eedha kan badii qabu miidiyichi dhaabbachuu osoo hin ta'in nama dhuunfaa achi keessa hojjetu san maallaqaan bituu danda'a waan akkanaa nu dabarsi jechuu waan ta'eef abbicha san achi keessaa gurra qabnee darbina malee OMN kan diinu yookaan haadii gamoo akkamitti dhiigaaniin dhaabe akkamitti qabsoonni qabsaa'uuf bar OMN kan dhaabbatuufi barboo maal asootaa diiguufi miti barboo wanni qabsoonni bar keelloo gadi dhaabuudhaafi barboo achi keessaa kan iccitii baasu akkamitti diina achi keessaa gaazexeessaan nama dhuunfatti kale isaas achi keessaa ari'amaa turan arras achi keessaa baay'ee jechuudha achi gubbaa ta'e maaliif akka kana godhe eenyu akka kana godhe maal irratti osoo eenyuun mari'atameeti koora kamiin mari'atameeti kun qabsoo uummata Oromooti mitiire hoggansa jechuun wayii sabaataadha kun jeneraala guddaadha barboo dubbii sulaa miti akkatti himamtu qabdi dubbiin karooraa fi heeraa fi seera qabdi. Akkamitti waan taayyeen jiru fi taayyeen faan dura gabaasuu danda'anii eega taayyeen faan gabaasan booda atichi gubbaan akkamitti fiduu dandeesse otoo guyyoo waariyoo kan Keeniyaa keessa jiru golichaan isaatti walitti dhiyaata golichi osoo guyyoo waariyootti hin dubbatin OMN osoo hin dubbatin akkamitti si wajjin dubbachuu danda'e so golichaa irraa dhageenya jira san Oromoon raawwata sirriitti akka qabsoo Oromoo daddabdee osoo bakka fagoon dhaqin bakka kana nu hubachiifte atis galatoomi nu hubachiisuu keessatti keelloon baana osoo bakka fagoon dhaqin osoo waraana san hunda gurguranii meeqa ijoollee kumaantama waraana 100 meeqa ol jalaa qabna obboleessa kiyya namni tokko itti sun galaafatee nu gurguree yookaan an gurguree deemuu hin danda'a kayyoon Oromoon gurguramu quraanni rabbii bakka irraa jijjiiramu seerri rabbii seera rabbiiti ulamaayin jeeddaramuu danda'a seerri rabbiiti arrabbi ganuun danda'a rabbi anganeef rabbi ta'uu isaan dhiisu anganeef Oromoo ta'uu isaan dhiisu anganeef qabsoon Oromoon dhaabbatu jechuu kiyya an hoggaan sitti haasa'u ifaan sitti haasa'u jechuu kiyya ifaan ifattiin sitti haasa'u jechuu kiyya akkin itti guddadhees gootummaan kiyya gootummaa dhugaa dubbachuu irratti rabbiitu naa kenne waan rabbiin luqumaaniif kenne naa kennee jira kana eeba abbaa kiyyaatiif eeba sabaatiin halkadhe waan ta'eef akkanaaf kanan beeku dubbii Oromoo irratti jechuu kiyya ofiin sodaadha malee ilmaan Oromoo irratti dhugaa ilmaan Oromoo dubbachuudhaaf sagalee guddoodhaan waa'ee Oromoo dubbachuudhaaf waa'ee Kadiir dubbachuun hin qaanfadha ni sodaadha na yeellaa waa takka waan hin dalagaa hin qabneef ummata Oromoo dubbachuudhaaf waa'ee ilmaan Oromoo dubbachuudhaaf adda guutuudhaan rasaasa akka illeetiin dubbadha du'anatti fiddus hin dubbadha olaantummaa Oromootiif seera Oromoo sitti himaatumaan dhabama lafa tana gubbaadha.